Egaa malaaltan kana barreeffamatti sanfudhatee karaa malutti keessa gadi bu'ee kana keessa gadi bu'am barreeffama salaalanii tarkaanfii irra fudhatanii isiniin jira haala kanaan moonaa mukarraa hojjetanii diizaayinii harmaatiin kun iddoo kanatti tarkaanfii irra fudhata. Kutaan kun kutaa addaati. Kutaa harkaa fi harma mura aanulee jedhanii beekama. Asitti qaamota adda addaa irraa muru barreeffama sana irra dubbisaa. Barreeffamni sun maal jedhama? Kaan gurri isaa akka muramu, kaan ijji isaa bakka badu, kaan dhaabbatatti arrabni isaa keessaa muramee goggogee akka du'u, dubartii yoo taate harmi akka muramu, dubartii abbaa gadaa yoo taate harmi lamaan akka muramu, dubartii beekamtuu yoo taate lafa waraananii biraa deemanii bineensa yookaan allaattiin akkasii nyaatu, dhiira yoo ta'e lolee akka injifan harki mirgaa akka muramu, kana hunda kan didee akka ajjeefamu tarkaanfii akkanaa kanatti iddoo kanatti fudhatu. Kutaa harkaa fi harma muraa aanulee jedhamee beekama. Kanarraa kan ka'e gootichi Oromoo tokko gosti isaa Baadosa kan ture Gishaa Bushee kan jedhamu faana seentu malee faana baatuun argine jedhee wayyaa uffatee billaa of jala qabatee geerraree dabaree naaf kennaa jedhee karaa kana keessa gadi bu'aa yoo as ga'u ni argee harka bitaa jala qabe jedhama mirga fidii jedhaniini kunuu kiyyumaa murii jedheen jedhama. Billaa waraanedha waraana bilee haa waraanu malee jalaa ba'uu hin dandeenye wanti jedhamu ni jira. Sababa saniif sababa Gishaa Bushee waraaneef muraasni dhaabbate wanti jedhamu ni jira. Kana malees Ogatee Qarcoo kan jedhamu harka mirgaa sarraa muranii morma isaatti gadi fannisanii baadhuu asiin achi bahi jedhaanii jiran anaa baate hosii taate fudhu. Anaafis hin oolle siifis hin oolle yoo kasi fayyadu taate fudhu jedhee qaama mirgaa harka mirgaa sarraa murame kana morma isaatti gadi fannisanii achi baasaa jiran ofirraa fuudhee darbatanii ofirraa fuudhee darbatee jedhama. Kanaaf namni asitti qaamni muramu namni lubbuudhaan du'u yoo iyyallee iyyansi isaanii kun akka dhagaamne goobanni daacii kaanti gubbaa olaanoo kanatti nagariita bakka saddeeti dhaabanii sirna gadaa wayii fakkeessanii nagariita sanitti tumu jechuudha. Iyyansi isaaniillee hin dhagamu. Namni masgaa argaa asgeennan tarkaanfii humnaatti irratti fudhatama. Sana booda qaamni isaanii adda adda erga irraa murame booda gara duubaa asiin achi deemu. Asiin achi baa jechuudha. Harkaa farma isaan irraa muranillee waliin qabanii gama san baasu jechuudha. Ati gootan isin warri naannoo kanarraa dhuftan garii biraatti adda isin daawwachiisne waan ta'eef deemaa barbaasa. Akkasuma teessoo nama jeequrra. Egaa akkuma ilaalaa jirtan kana namni qaamni isaanii irraa murame karaa nuti amma keessas baane kana kutaa kanatti erga qaama adda addaa irraa muranii asiin as baasuun harkaa farma isaan irraa muran isaan waliin qabanii muka kanarratti gadi fannisu. Mukni kun kanuma yeroo san jiru afaan beekamsa yookaan dubbatu seenaa kana na caalaa adda baasee himuu danda'a. Mukni kun muka addaati. Qilxuu harkaa farma muraa aanulee jedhama. Jalan ta'an irraa muran jala qotan jechuun qilxuu dhiigaa jedhanii beekan. Harkaa farma isaanii sana asirratti fannisanii warra qubaan bullaaf lubaan bulla jedhan warra gara milligoree fi warra dides walitti deebisanii agarsiisan. Nuti buloo baattan sirna gadaatiin buloo jettan Oromoo ta'anii itti fufnoottan akkana isin goona. Odoo isin jirtan qaama keessa isinirraa cirree mukatti isin fannisnedhanii akka isaan jeelaniif haala kanaan muka kanarratti gadi fannisanii agarsiisan jechuudha. Oromoo ta'uun sirna gadaatiin buluun kana namatti daadhamee sirni gadaa Oromoo Arsii keessatti akka adda citu akka laafatu sababni inni ta'eef tokko isa kana jechuudha. Qilxuu kana xiyyeeffannaan akkanaa odoo kennamin ijaarsi akkanaa kun osoo raawwatin ijoollee gara qilxuu harkaa farma muraa aanulee sanitti hin dhiyaatina jedhanii manguddoon naannoo kana jiraataa turan himaa turan. Qilxuun sanuma haajituu jedhanii sanuma jedhee naannoo bara 1984tti manguddoo himaa ture. Sana malees
warroota yeroo isaan qaamni isaanii irraa murame naannoo kana jiraataa turan akka jiran seenaa irratti dubbatama. Kan akka turaa dooyyoo fa'aa jedhama. Harki mirgaa isaa erga irraa murame booda naannoo kana jiraataa akka ture kan akka Roobaa Abdii jedhama. Waraana sanaan fudhatamii achi buuteen isaa kan dhabame osoo isaanii buna guuru osoo isaanii buna tumu waraana sana namoonni hedduun akka dhume seenaa irratti dubbatama. Hawaasni yeroo sanaa yaadannoodhaaf muka dhaabee ejersa roobaa jedhan gammaatti jechuudha. Akkasumas awwaala roobaa jedhanii haala saniin hubatu jechuudha. Kana fakkaata sana booda warri qaamni isaanii irraa murame asii tabba kana keessa ol qajeelcha jechuudha. Sana malees namoota yeroo san gochaa suukaneessaa kanaan iddoo kanarratti wareegamaa turan maqaa naannawa kanallee waraana yeroo sanaa hojii wal qabsiisanii moggaasanii guurii bakka jedhamutu jira. Oromoonni naannawa kana jiraataa turan Arsii gosoonni 29 iddoo tokkotti bakka Dayyaa jedhamurraan itti dayya'anii waraana Minilik abbaa dhaabbataa lolaa akka turan ciisaa bakka jedhamu bakka waraanni uummata Oromoo itti ciise wal argi bakki jedhamu as dacha ameenuu wal arginu akka jedhamurraa akka moggeen gurraa bakki jedhamu galee Minilik ta'anii uummata Oromoo Arsii kana ficcisiisanii osoo galuuf deeman namoota reef maqaa isinii dhaate keessaa ajjeesisiiste ficcisiiste galuuf deemtaananii gaduma fuudhanii gurraan jedhamu. Godina Arsii aanaa Zuwaay Duddaa bakka jedhamu keessatti argame jechuudha. Kana fakkaataa sana booda warri qaamni isaanii irraa murame dhiigni isaanii akka irraa yaa'ee dhumatu asiin tabba kanatti ol oofe jechuudha. Irra caala namaa tabba kanatti dhiigni keessaa yaa'ee dhumata jechuudha. Asiin keessatti ol ba'anii ilaalu. Tole akkuma laaltan kanarraa iddoo kanarra geejjii jirraa marsaan nuti amma dabalbaane kun marsaa 8 qaba. Akkaataa sirna gadaa Oromoo waggaa 8 aangootti olii dabarsaa turan kan agarsiisudha. Warri aadaa isaanii eenyummaa keenya gadi lakkisanii qaamni isaanii kutaa 8 irraa murame karaa nuti amma keessa ol baane tabba kanarratti ol ba'a. Kan kufu iddoo kanarratti kufa. Kammoo akka badee ol ba'e iddoo kanatti waliin qabaniiti iddoo kanatti ukkaamsu detention place yookaan iddoo ukkaamsaa jedhamee beekama. Sababni isaas maali? Muraa fi ukkaamsaa gidduu akka ejjensi isaanii waliin naqamne goobanni daachii faanti tokko maammaa faanti dibbee gidduu sanitti tumsiisu akkasumas qubaan hin bullu jedhanii warra lubaan hin bullu jedhanii gara milliguraan irraa warri jiru sun akka nagarre warri gara sirraan gadduudee muramaa jiru sun akka nagarre warri qaamni isaanii irraa cite iddoo kanatti waliin qabanii ukkaamsu kutaa ukkaamsati detention place jedhamee beekama. Asitti ukkaamsanii irra taa'u jechuun waliin agarsiisan jechuudha. Sana booda gochaan sanyii balleessummaa naaftanya uummata Oromoo kana akkanatti erga biraa deemee booda warroota iddoo kanatti dhufan kana Oromoonni naannoo kanatti hafan sodaata mudda baaluutti deebi'aa jira. Iddoo sadii tokkotti ol baasanii awwaalan jechuudha. Awwaaluma isa dhugaati. Awwaala sadiitu iddoo keessa jira. Kanuma yeroo sanaati. Awwaalli sun uummata akkam qaba? Namoota akkamitti achitti awwaalame kan jedhu awwaala sana bira deemnee dhaabbannee jechuudha. Gaafii qabaattan dhuma irratti gaafachuu dandeessu. Yaadannoo qabattanii haala sanii